kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaan Abiyin hoogganamu mootummaan Nafxanyaa akkuma inni jedhee Itoophiyaa akka ishee duriitti Itoophiyaa guddoo cimtuu ijaarra jedhee mootummaan ishee durii Itoophiyaa kan jedhamu duroo hundaa Oromoodhaaf iddoo hin qabne Oromoon egaa Itoophiyaatti dabalamtee waggaa 150 akka uummata biyya sanaatti akka citizen biyya sanaatti jiraachaa turre. Maaliif uummata booji'ame colonial subject afaan Faranjiitti. Uummati Oromoo rakkoo guddaa keessa jira. Mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaan Nafxanyaan ijaaradhee mootummaa Minilik fa'aa jalqaban kan Hayilasillaaseen jalqaban kan Mallas kan hundi isaa godhan haaressineetu isarratti hundeessinee gara fuulduraatti adeemna jedhee Oromoon maal jedhe? Oromoon abbaa biyyaa ta'u, afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u, lafi Oromoo irraa hin samamin, Oromoo hin hidhamin, Oromoo hin ajjeefamin, mootummaa mataa keenyaa qabaannaa jedhe. Kun argameera? Hin argamne. Sabboonummaa Oromoo abaaruu, Oromummaa abaaruu, sabboontota Oromoo abaaruu, nama Oromoodhaaf dubbatan xiqqeessuu, itti rorrisuu, ajjeesuu barbaaduu waan akkanaa jalqaban. Nuti biyya hin qabnu Itoophiyaa kan jedhamtu immoo impaayeriidha. Yoo kana sirreeffannee kaane malee rakkoo guddaadha. Maaliif biyya qabaachuu jechuun maal jechuudha kan jirutti nu keessa beektaa. Biyya qabaachuu jechuun uummati tokko nagaan ba'ee nagaan galee haqqisaa eegamee fi jireenya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee utuu hin ajjeefamin, utuu hin miidhamin, utuu hin samamin jiraachuudha. Garuu Oromoon egaa Itoophiyaatti dabalamtee waggaa 150 akka uummata biyya sanaatti akka citizen biyya sanaatti jiraachaa turre. Maaliif uummata booji'ame colonial subject afaan Faranjiitti. Yeroo booji'amtu lafi keessirraa fudhatamaa, aadaan keessirraa haqamaa, afaan kee hin ukkaanfamaa, eenyummaan kee gadi dhiitamaa, hin tuffatamtaa, namaan gaditti ilaalamtaa. Kanaaf biyya sana keessatti, impaayeri sana keessatti uummata bifa lamatu jira. Tokko warra biyya qaban, Amaaraaf Tigree, mootota isaanii warra biyya qabanii, warra akka Oromoo fa'aa, warra akka Sidaamaa fa'aa, warra uummata biraan, warri booji'amanii impaayeri sanatti dabalaman immoo akka biyyaatti hin ilaalamanii, akka uummataatti hin ilaalamanii. Mootummaan kan jedhamu sun dhugaadhumatti mootummaa jechuun nama dhibaa. Waan biyya sana keessatti argamu Minilikii kaasee amma Abiyitti kan jiran mootummaa akka inni waamutti an authoritarian terrorist regime jedhama. Maal jechuudha? Uummata Habashaadhaa fi uummata Habashaa irreedhaan bita, miidhee bita. Uummata Oromootti jedhuuf immoo shororkeessaadhaan bita. Shororkeessaa jechuun ajjeesuu, saamuu, hidhuu. Seenaa keessatti akkuma beekamu waan isaan godhan hin beektaa. Durii kaasee yeroo baay'ee yeroo dubbatamaa ture ammallee hin haqna jechaa jiru. Waan aanoleetti ta'ee, waan calanqootti ta'ee, waan iddoo biraatti ta'ee hundumaa hin beekama. Uummati keenya hoo qabamu uummata baay'eetu lafarraa dhumeetu impaayera kanatti calqabame. Kanaaf mootummaa kan jedhamu karaa Oromoo innaa ilaallu legitimate government kan jedhamu jiru. Legitimate government mootummaa seeraan ijaarame, seeraan uummata isaa tiksu, seeraan fedhii uummata isaatii eegu, nagaa uummata isaatii eegu, impaayeri sana keessatti hin ijaaramne akka karaa Oromoo naa ilaalle. Kanaaf mootummaan kan jedhamu kun mootummaa shororkeessaa uummata kan miidhu kan hundaa kan ajjeesu malee mootummaa nagaadhaan uummata keenya jiraachisu miti. Hin jiraachifnes namooti baay'een kan hubatu irraanfatu. Namooti Oromoo yeroo baay'ee kan isaan irraanfatanii nu Itoophiyaadhaaf hin jedhu. Kun biyya keenya jedhu. Utuu haqa hin argatin, utuu akka namaatti hin ilaalamin, utuu miidhamaa jiru uummati kun nuti Itoophiyaadhaa biyya keenya Itoophiyaadhaa jedhanii of ilaalu. Kanarraan ka'ee beektoti Oromoo baay'een, aktivistooti Oromoo baay'een, sabboontoti Oromoo baay'een baay'ee misteekii godhu. Hin balleessu baay'ee. Maaliif utuu hin beekinitu dhaqaniitu dallaa isaaniif ijaarame. Dallaa Habashaa keessatti galanii yeroo baay'ee gowwoomfamaniitu yeroo miidhaan irra gahu argama yeroo baay'ee. Kanaaf akka gaariitti seenaa biyya sanaa baruu barbaachisaadha. Kana hunda jedhee haasawanii beekumsa bara baay'ee irratti, qorannoo bara baay'ee irratti hundaa'eeti malee lafaa ka'ee haasa'an jiru. Qorannoo kana bara dheeraa akkuma siree jettee kitaaba baay'ee irratti barreessuun, artiikilii baay'ee irratti barreessuun akka gaariitti xiinxaluudhaaf. Maaliif kanan godhee fi dhukkuba tokko yoo beekte malee qoricha argachuu hin dandeessu. Yeroo dhukkuba kee wallaaltu waan amantaan fuute qoricha fudhattaa qorichi sun dhukkuba kee irraas hin fayyisu. Kanaaf yeroo hundaa uummati Oromoo baay'een, uummati bal'aanis, beektota Oromoos balleessaa guddaa godhu. Duraan dursanii Itoophiyummaa jedhanii of ilaaluudhaan utuu Itoophiyaa jedhanii biyya sanatti akka citizenshipitti, akka walqixxummaatti, akka biyya kootitti fudhatameera jedhanii of ilaalu. Maaf impaayera jechuun barbaachise? Lammaffaa immoo yeroo ammaa kana uummanni Oromoo mootummaa Oromootiin bulaan jiru Oromoo mootummaa mataa isaan qabu jechuu barbaadamoo maalidha?
ummati tokko booji'amee utuu bilisa hin argatin mootummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaan amma jiru kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaa afaan Oromoo dubbattu gatu mootummaa nafxanyaati. Kanan jedhee waamama afaan Faranjiitti jeniyoo nafxanyaa governmentiidha. Maalirraa ka'ee kan jettee lafaa ga'ee miti. Mootummaan kun egaa aangootti dhufee Oromoo irratti maal godhannee na laalle komaandi poostii irratti dhaabee namoota baay'ee nama mana hidhaa gayyaasee Oromoodhaaf immoo mana hidhaa banee sabboontooti Oromoo namooti baay'een hidhamanii ajjeefamaa jiru, miidhamaa jiru, iddoo baay'eetti rakkoo guddaatu Oromoo irra gahaa jira. Kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaan Abiyyiin hoogganamu mootummaa nafxanyaa akkuma inni iyyuu jedhee Itoophiyaa akka ishee duriitti Itoophiyaa guddoo cimtuu ijaarra jedhee mootummaan ishee durii Itoophiyaa kan jedhamu duroo hundaa iddoo Oromoodhaaf iddoo hin qabne kan Oromoo ajjeeftu kan Oromoo saamtu lafa Oromiyaa qofa kan barbaaddu uummata Oromoo kan hin barbaanne kan ta'e kanaaf uummati Oromoo colonized subject hin booji'ame biyya isaa miti biyyi kun biyya isaa miti kanaaf impaayirii jedhama. Itoophiyaan gana biyya hin ta'in jira biyya miti impaayirii jedhama. Itoophiyaan impaayiriin kun yeroo hundaa jeequmsa keessa jiraatti. Perpetual crisis. Perpetual crisis kun jeequmsi yeroo baay'ee kun uummati tocho'ee uummati didee mootummaa biyya sanaa si'a sadii geeddare. Tokko 74tti 2 91tti amma immoo akkuma jettee 2018tti. Maaltu ta'e yeroo kana? Yeroo kana hundumaa revolutionatu attempted ta'e. Revolution kun hunduu hin gatatan. Iddoo hin geenye. Maaliif gatatanii? Namootuma siistemii sana keessa jirutu bifa maqaa geeddaratee maqaa haaraadhaan sirna Habashaa ijaaruudhaaf mootummaatti dhufe. Meekaanii kan 74 ilaallu. Kan uummati hundumtuu keessumaa uummati Oromoo warri lafarraa fudhatame wallaansoo baay'ee godhee mootummaa Haayile Sillaasee akka inni geeddaramu godhe wattaaddaruma mootummaa sanaatu dhufe Koloneel Mangistuudhaan durfamee waanuma sirna sana fakkaatu deebisee ijaarrattee waggaa 17 uummata irratti keessumaa uummata keenya iddoo baay'ee uummata sochii godhan irratti uummata Harargee uummata Baalee ajjeesee fixee lafarraa fixee humna isaa jabeeffachaa ture. Mootummaan kunis immoo sochii bilisummaa jaarmoota bilisa baasaan lolaa tureen 91tti mootummaan Dargii mootummaan Koloneel Mangistuun geggeeffamu yeroo inni kufu amma immoo mootummaa Tigreedhaan TPLFdhaan geggeeffamu iddoo qabatee addi bilisummaa Oromoolee jaarmotiin Oromoolee mootummaa kana akka inni mootummaa nagaa ta'u akka inni mootummaa biyyaa ta'u akka impaayiriin kun Itoophiyaa biyya taatu jedhanii itti dabalamanii jennaan utuu waggaa tokko hin ga'iin maal adda addaatti malanii akka Oromoo mootummaa sana keessaa boqolanii Oromoodhaaf immoo hooggansa uuman. Hooggansa Oromoo kan ofiisaan obbushu kan ofiisaan dhimma Oromoo irratti bobba'eedhiisaniitu OPDO isa jedhamu ammaa kana uummata lola keessatti qabaman uummata beekumsa hin qabaanne ofitti dabalanii uummata Oromoo irratti waggaa 27 ajjeecha saamicha lafa Oromoo fudhachuu uummata Oromoo taa'uuf jaachuu dhowunaan uummati aaree ka'ee waggaa 2015-2018 qolaansoo qeerroof qarreen geggeeffameen mootummaan kana hin diddiirame jechuun nama dhiba. Ammas warraaqi sun hin gatate. Attamitti gatate warrumni sirna sana keessa turan warruma mootummaan Tigree TPLF illee jifatte afaan meeffatanii dhufanii unuu isinii ta'anii mootummaa sana PRDF reorganize godhan lammaffaa taaressanii iddoo qabatan namooti baay'ee mana hidhaa hiikamanii Oromoon immoo mana hidhaatti darbamuu calqabamanii komaandi poostiin biyya Oromiyaa baay'ee irratti calqabamee amma immoo biyya hundumaa irratti komaandi poostii godhee namni Abiy jedhamu maqaa Oromoon kan dubbachaa ture mootummaa kana mootummaa mataa isaati private state akka barbaadetti ajaju lafa barbaade namaa kennu lafa Oromoo resource Oromoon qabu Arabaaf Chaayinaaf kennu lafa Oromoo abbaa barbaadeef kennu itti fufee uummati Oromoo rakkoo guddaa keessa jira mootummaan kun mootummaa Oromoo miti mootummaa nafxanyaan ijaaradhee mootummaa Minilik fa'aa calqaban kan Haayile Sillaaseen calqaban kan Mallas kan hundi isaa godhan haaressineetu isa irratti hundeessinee gara fuulduraatti adeemna jedhee uummata Oromoo irratti ka'ee rakkoo guddaa fide. Kun hundumtuu maaliif ta'e naa jettee silaati mootummaan kun achirraa ka'ee mootummaan uummati Oromoo geggeessu irratti ijaarama ture isa kana dhiisaniitu warra dur diinaaf ture warra gurra hodhoo warra spy sallaay nama ajjeesaa ture nama hiisaa turetti
kennanii biraa deeman. Jarri kun afaan yaa'anii namoota baay'ee gowwoomsanii warra biyya jirullee biyyatti galchanii jaarmaa Oromoo biyyatti galchanii hidhanam. Jaarmaan Oromoo ija isaanii jalatti eegamu. Socho'uu hin danda'an. Abbaa barbaadan nama ciccimaa keessaa fuudhanii mana hidhaatti galchu. Abbaa barbaadan hin ajjeesu. Oromoo iddoo baay'eetti ajjeechaa shororkeessummaa hidhuu keessaa Gujeen naa fudhattee Wallaggaan naa fudhattee dhiya Shawaa naa fudhattee waan isaan godhaa jiran. Yeroo kana maal hubachuu kan qabnu akkuma sila jedhee biyyi sun bifa lamaan ilaalantii warri biyya qaban warra akka Tigree warra akka Amaaraa qawwee qabu. Amma funyaan isaaniitti hidhatanii jiru. Mootummaan kun danda'ee biyya Tigree keessatti waan tokko jechuu hin danda'u. Mootummaan kun danda'ee biyya Amaaraatti komaandi poostii godhee nama ajjeesuu hin danda'u. Jarri qawwee qabu hidhatanii jiru. Uummata qawwee hin qabne, uummata harka qullaa jiru. Meencaallee irraa fuudhanii seeratti baasanii uummata Oromoo hidhaaf ajjeechaatti dhufee jira. Bara 1974 achiin duras haa ta'u achi asis bara sirna Haayila Sillaasee Dargii fi kan Wayyaanees dabalatee ka ammaa kana wal bira qabdanii ilaaltan sirni ammaa kun homaan argamsiifnee jijjiiramni dhufe tokkos hin jiru jettaniiti yaada kana jala murtan jechuudha. Yoo mootummaa EPRDF mootummaa Rabboo ta'e mootummaa EPRDF mootummaa EPRDF iddoo bu'e. Hayilamaariyaam Dassaalany immoo kanuma EPRDF ture namichuma EPRDF ture iddoo bu'e. Oromoodhaaf geeddarama maaliitu dhufe? Oromoon maal jedhe? Oromoon abbaa biyyaa ta'u, afaan Oromoo afaan federaalaa ta'u, lafi Oromoo irraa hin samamin, Oromoo hin hidhamin, Oromoo hin ajjeefamin, mootummaa mataa keenyaa qabaannaa jedhe. Kun argameera? Hin argamne. Kanaaf diddiiramni jedhamu kun gatateera. Hin gatate. Warruma sirna kana keessa dhokatee jirutu mootummaa kana deebisee qabatee uummata Oromoo irratti dabaa guddaa hojjechaa jira. Isa caalaayyuu maal jedhan beektaa sabboonummaa Oromoo abaaruu, Oromummaa abaaruu, sabboontota Oromoo abaaruu, nama Oromoodhaaf dubbatan xiqqeessuu, itti rorrisuu, ajjeesuu barbaadu waan akkanaa jalqaban. Kanaaf diddiiramni kan jedhamu kun warruma aangoo warruma EPRDF keessa jirantu warra isaan jala turetu iddoo isaanii bu'e malee diddiiramni hin jiru. Paartii nama biyyaa bulchaa jiru kun uummattoota biyyattii biratti fudhatameera moo fudhatamne? Yoo hin fudhatamne ta'e akkamitti siyaasa isaa jijjiiruudhaan akka fudhatama argamsiisu taasisaa akkasumas ammoo daldala siyaasa isaa akkamitti gaggeessuu danda'a jettanii yaaddu? Paartii sabba jiru kun egaa beektaa paartii seeraan kan hin ta'in duruma mootummaan Itoophiyaa akkuma sila jedhee legitimate stateidha, legitimate governmentidha. Mootummaa seeraan hin bulle, seera kan hin beekne, seeraa olitti kan of ilaalu, nama abbaa jaallate ajjeesee waan jaallate kan godhu. Mootummaan ammaa kun horii biyya sanaa, miidiyaa biyya sanaa, wattaadara biyya sanaa harkatti qabatee, lafa biyya sanaa, albuudaa biyya sanaa qabateetu hunda isaa of jala galchatee yeroo dhiyoo keetti kanuma abii hin ta'in hin deebi'an hundi isaanii waan isaan qabu lafuntuu waanti fedhe waan jaallatu jechaa jira. Warri kaan immoo warri isa jala deeman warra waan inni jedhu yes man warra haa ta'u jedhan waan inni jedhu warra hojii barbaadan warra jireenya gaarii barbaadan warra lafa barbaadan warra mana Oromoo fudhachuu barbaadantu iddoo kanatti gale. Garri caalaan isaanii naftanyaadha. Oromoo keessaa immoo warruma ofittootatu mootummaa kana wajjin ta'ee Oromoo irratti horrisuu jalqabe. Kanaaf mootummaan kun mootummaa privatized state kan seeraan hin bulle, kan lafa Oromoo gurguratu, kan albuudaa Oromoo gurguratu, kan isuma duri mootummaa kan duriitu bifa haaraadhaan itti fufe. Kan ammaa kun duris beektaa innaa bara Haayile Sillaasee dubbanne Haayile Sillaaseen afaan Oromoo beeku gad ba'anii dubbanne malee mangistuun afaan Oromoo beeku kan Oromoo dhafe hin jedha. Garuu sirni isaa sirna Habashaati. Sirni isaan geggeessan. Kunis sirna Habashaa geggeessa. Caalaattiyyuu warra sana caalaa kanuma mootummaa EPRDF isa darbe caalaa kun maal jechuu barbaada? Federeeshinii masooba Tigreen uumtallee diiguu barbaada. Aadaa Oromoo balleessuu barbaada. Afaan Oromoo isa mana barumsaatti baruma sana Oromootti gowwoomsuudhaaf calqabame illee balleessuu barbaada. Afaan Oromoo illee iddoo meeqatti caccabsee afaan Baalee, afaan Gujii, afaan Shawaa, afaan adda addaa iddoo meeqatti caccabsuu barbaada. Uummata Oromoo illee isa dur kolooniyaa mootummaan shororkeessaan iddoo meeqatti caccabse iddoo meeqatti caccabsee kun uummata iddoo akkasii kun uummata iddoo akkasii iddoo walitti galagalchee kun uummata amantii akkasii iddoo walitti galagalchee uummata Oromoo iddoo meeqatti caccabsee federeeshinii mashee jedhamtu Oromiyaa jedhamtu illee balleessuudhaaf diiguutti calqabee jira mootummaan kun. Mootummaan kun mootummaan command postiin military ruuliidhaan nama bitaa jiru. Keessumaa immoo nama kabaja nama uummataaf hin qabaanne kabaja kan hin qabaanne kan sirna naftanyaa adeemsisu demokiraasii fidanii ilaaluun of gowwoomsuudha. Kan inni itti jiru garuu maqaa demokiraasiitiin horii uummataa qabachuudhaan humnaan ofiisaa gadi saamichaan
anuma filameera jedhee of shumuudhaaf muuduudhaaf kan deemu malee demokiraasiin dhufuu danda'u. Demokiraasiin kan dhufuu danda'u beektaa the rules of the game kan jedhamu jira. Maal jechuudha namni demokiraasii fiduuf jedhu olii gad taa'ee ol bira taa'ee seera akkasiin bulla seera akkasiin deemna jedheetu seera jalatti olii galee seera kanarratti olii galeen immoo uummata bira dhaqee seera kanaan deemnaa abbaa ani yaada akkasiin qabaa na filadhaa jedheetu utuu namni tokko utuu wattaadarri keessa galee nama ajjeesin nama hin saaminitu nagaadhaan filmaatu godhama. Yoo mootummaan amma jiru kun akkasitti adeemaa jira jedhee nama yaalu jiraate gowwoomsuudha. Mootummaan kun waa'ee demokiraasii isa biran jiru akkuma durii akkuma biyya Habashaatti barame gowwoomsaadhaan nama gowwoomsuudhaan nama dhugaa qabu nama baay'ee gowwoomsan uummata baay'ee gowwoomsan beekaa baay'ee gowwoomsan yeroo hundaa kursee sadaffaadha mootummaan Habashaa kana nama gowwoomsu. Kanaaf demokiraasii waa'ee demokiraasii ilaaluun hin danda'amu. Demokiraasiin kan dhufuu danda'u namooti olii galan nuti wal qixxeedha. Nu nama biyya tokkooti. Sirna tokko jalatti bulla. Seera akkasii jalatti bulla jedheetu kan olii galee political party olii galeetu waan akkasii fida. Waan akkasii amma hin jirreetti harmootiin biyyatti galan hundi isaanii sodaa jala jiru. Socho'uu hin danda'an. Yoo isaan ofiisa banan biiroo banan borraqanii cufu. Jalaa ajjeesu nama. Hundi isaanii iddoo fedhatti rakkachaa jiru. Kan inni biyyatti gasheef iyyuu akka isaan bakkee ta'anii wal'aansootti hin fufneef yeroo barbaadetti qabee ajjeesee hidhuudhaafitu of biratti gashan ilaaluudhaaf seekuritii isaanii jala gashuudhaaf information irratti funaanuudhaaf biyyatti gashan malee sirna kanarraa demokiraasiin dhufachuun maa isheen waanuma hin taane iddoo hin taanetti waa barbaadu jedhama kun. Haala kamiin jijjiiramuu qaba jettanii amantu isin maaltu godhamuu qabas? Ani akkan jijjiiramuu danda'u uummati kun keessumaa uummata Oromoo Itoophiyaan maal akka taate gochuu qaba. Gowwoomsuu dhiisuu qaba. Itoophiyaan Oromoodhaaf iddoo hin qabdu. Itoophiyaan kan Oromoo barbaaddu lafa isaarraa fudhachuu, ashkara godhachuu, wattaadara godhachuu akka inni duudhaaf barbaaddi. Kanaaf uummata Oromoo once and for all abbaa biyyaaf gochuudhaaf harka ol qabatee diinota isaatti taphatan. Afaan Oromoo isaa dubbatan, Amaarinyaa isaa dubbatan, Tigree isaa dubbatanii ofirraa buusee mootummaa mataa isaatti ijaarratee of tiksuu qaba. Siyaasa of gowwoomsi. Siyaasa tiroorrisan kun roorroon itti maatii Oromoo lafa jirutti ajjeefamee du'aa dhumaa jira. Maali egaa Oromoon kanaaf akkuma bara 2015 fi amma 2018tti godhe harka ol qabatee of qopheessee mootummaa akka gaaffii isa gaafate sana ofiisaaf deebisuu qaba. Amma biyya lafaarraa lafi qotiisaa dhibamaa jira. Lafi dhibamaa jira iddoo baay'eetti biyya akka Chaayinaa fa'aa nama iddoo ganuu dhabanii jiru. Kanaaf lafi Oromoo kan Oromoon humna hin qabne uummata ofirraa dhowwuu nama hin dandeenye jedhanii waan ilaalaniif ganaan lafa isaayyuu irraa fudhatanii albuudaa isaa irraa fudhatanii iyyuma guddaa keessatti warra akka Abiyyi kun lafa Oromoo eenyummaa Oromoo gurguree waan fedhe gurguruudhaaf wanta qophaa'ee jiruuf Oromoon jabinaan paartii isa dura dhaabbatee mootummaa haaraa ijaaruudhaaf qopheessuu qaba. Of gowwoomsuun dhiisuu qaba. Maaliif dhiisanii deeman beektaa daba guddaa waan hojjetaniif bara dheeraa waggaa 27 caalaa nama qalanii nama ajjeesaa waan turaniif uummata wajjin warra gumaa waan ta'aniif bor itti gaafatamna jedhanii waan sodaataniif yeroo hundaa mootummaan harka isaanii jiraate ofii isaanii nama ajjeesaa itti fufuu barbaadu malee sirni nagaa sirni dimokiraasii ijaaramuu hin barbaadu Abiyyiif warra isa fakkaatan. Kanaaf uummata Oromoo dammaqina irri baafamuu qaba gowwoomsuu dhiisuu qaban jedha. Waa waloo waan dantaa Oromoo irratti waliif fiduudhaaf waliin hojjechuuf maaltu godhamuu qaba? Akkamitti gorsitu namoota akkasii kana muusin? Ani akka ilaalutti namni Oromoo bilisa baasuu barbaadu waanuma wal dhabsiisu jiru natti fakkaatu. Namni Oromoon cunqurfameera, Oromoon miidhamaa jira, lafi isaarraa fudhatamaa jira, ajjeefamaa jira, aadaansaa afaansaa akkan guddanne godhamee wallaalaa godhamee jira, saamamaa jira jedhu. Jaarmaa adda addaa yoo qabaatee waan duukaa dhaabbatee wal bira taa'ee mari'atee uummata isaaf kan lolle hin jiru. Gorri kanan goone warra diinatti dabalamee diinaan meeshaa ta'u waan gootu hin qabdu. Amma nu hubatee keessaa bahee dhufutti warri kaan garuu dirqamuma isaaniitu wal duukaadha. Gaafa wallaansoon cimee uummati cimee jabaachaa deeme jara kun hundumtuu dhiisanii tokko ta'aa deemu. Wallaansoo laafuutu uummati dagachuu goonfamuutu Oromoo gargar facaase. Gaafa rakkoon itti dhufaa deemu abiddi itti boba'aa deemu Oromoon qoraan namaa ta'e namaaf qoraan ta'e hin gubatin Oromoon biyya isaa ijaarrachuu qaba ofiisaa dhaabbachuu qaba jedhee warri amanu dirqamaan wal duukaa dhaabbatu. Kun yeroo nama dhiyaachaa deema. Choiziin lama qaba Oromoon tokko akka uummataatti nama ta'ee bilisa baasee jiraachuu lama garba ta'ee ajjeefamee du'ee dhumee lafa isaa namirraa fudhatamee badu kana waan barbaadu natti fakkaatu Oromoon. Kanaaf akka ilaalaa jirutti wallaansoo Oromoo lafa irra gahaa jiru sadarkaa dhumaarra gahaa jira sadarkaa dhumaa kana humni Oromoo hundumtuu wal qabatee utuu waliin
wal nyaatin otol namatin wal bukkee taa'ee wal jimarete humna tokkoon gara fuulduraatti deemu qaba. Yoo kana godhe qofa mo'aa kana qofatu mootummaa mataa isaatii ijaarratee lafa barbaadu qofuu danda'a.